fuula koo gugguffadheera. Eegitanii keessattuu warra shamarranii fuula keessan bareedatti eeggachuu qabdu jechuudha. Kanaaf yeroo Ashamaa harka foonii kabajamtoota hordoftoota Naatoo TV akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha waaqayyoodhaaf galannaa ga'u isinis immoo lafa jirtanitti fayyaa nagaa kana qabattan waaqayyoorraa abdii guutuun qaba mana kootiif haaraa kan taatan subscribe gochuudhaan maamila Naatoo TV ta'uudhaan qophiilee asirratti darban hordofuun ni dandeessu obbolaawwan duraan jirtan immoo like share gochuudhaan akkasumallee komentii barreessuudhaan yaada qeeqa yoo qabaattan barreessuudhaan kan na waliin turtan lapheen koo qooda guddaadha kan isheen isiniif qabdu hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Edaan gidduu kana isin harkaa badeeti jira hundi keessanuu sababa isaanii beektu amma immoo si yaadee akkasumallee waan tokko harkatti qabadhee isinii dhufeen jira. Hanga xumura viidiyoo kanaatti immoo akka na waliin turtan jaalalaa fi kabaja guddaadhaan isiniin nan gaafadha. Itti aansuudhaan obbolaawwan koo musliimaa soomni ramadaanaa maal fakkaata gaarii akka ta'u immoo isin abdii guddaan qaba akkasumallee obboleewwan keenya egaa mana madaamii keessatti gola madaamii keessatti dadhabbii hedduu keessummeessaa akka jirtan hunda keenyaaf ifaadha ana dabalatee anis akkasuma keessummeessaan jira egaa kaayyoo wanti isheen nama hin goone hin qabdu waan ta'eef bakka yaadan sana ga'uudhaaf amma jabaatanii hojjechuun dirqama waan ta'eef jabaadhaa isiniin jechuutii barbaada. Jabaadhaa hojjedhaa wanti hunduyyuu hin jijjiirrama isiniin jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan immoo iyyuu egaa akkuma dura jalqaba seensa irratti viidiyoo gabaabduu argitan viidiyoo qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Viidiyoon sunis maalidha? Akkamittiin qulqullina fuula keenyaa eegganna? Akkamitti fuula bareedaa uummannaa kan jedhudha. Kana yoo isiniin jedhu ani doktora fuulaa ta'ee otoo hin taane waanan ofii fayyadamuu fi akkasumallee obbolaawwan keessan natti dhiyaatan namoota baay'eedhaaf kenne itti hime namoonni sun faayidaa waan irraa argataniif jeneraalii bakka tokkotti immoo obboleewwan kiyya kanaaf otoo hin qoode rakkoo kana amma keessummeessaa jiru hanga jedhurraan tilmaamuurraan kan ka'e viidiyoo qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Egaa innis maalidha oduu isinitti hin baay'isu fuula keenya akkamitti eegganna qulqullina isaa kan jedhudha. Qulqullina fuula keenyaa akka itti eeggannu akkuma viidiyoo irratti amma seentanii viidiyoo isiniin galcha viidiyoo irraa ni daawwattu garuu sagaleedhaan amma wanti nan isiniif deddeebi'u shintibeetii keessatti yeroo dhiqadhu sana waraabee jechoota waliinan dhahe. Shintibeetii keessa dhaabbadhee viidiyoo waraabee hin beeku waan ta'eef hedduun sodaadhe waan ta'eef jechuudha. Maalidha amma ifa isinii gochuu barbaada asirratti. Fuula keenya yeroo dhiqannu, fuula keenya yeroo qulqulleeffannu, saamunaa itti dibnee yookiin harkarratti dibannee yoo dhiqanne fuulli keenya nuuf hin qulqullaa'u. Maaliif fuulli keenya yeroo hundumaayyuu ala tura waan ta'eef xurii garaagaraa guuraa oola. Lakin nafa keenya yookaan fooxaa hin arganne fooxaa lallaafaadhaan dhiqachuudha qabdu. Fooxaa lallaafaa yoo hin arganne ta'e gabaarraa hin jira. Ispoonjiin ittiin dhiqatamu isa sana bitachuu dandeessu. Inumaayyuu inni maashiniidhaan sagalee jedhu namoonni baay'een qabaachuu dandeessu. I don't know. Ani garuu fooxaadhuma mana keessa jiru lallaafaa kan ta'eedhaan fayyadama jechuudha. Yeroo hunda wanni tokko maaliif dhabame jedhee wanta sana alaa harkisuun deemu waanuman argadde sanan tooftaadhaan itti fayyadama. Kanaaf wanta akkasii sana fayyadamuu dandeessu. Manuma keessanitti fooxaa lallaafaa fuutanii kuttanii fooxaa sana bareechitanii qulqulleessitanii miicitanii kan ittiin goggosattanis kan ittiin dhiqattanis gargar gochuudhaan itti fayyadamuudha qabdu. Maaliif akkuma sila jedheeyyuu nafa keessan wayyaa fuulli keessan xurii garaagaraa guuraa oolaa amma immoo even ittuu amma immoo jechuudha. Maalidha hojiirra oola. Nyaanni yeroo kana hojjetamu wantoota akka zayitiidhaan xabbafamu bakka nyaata garaagaraa hojjechaa oola. Nyaanni sun immoo dafqisaa nutti ba'aa sana keessa immoo dadhabnee rafnaa wajjin illee rafuun jira. Dhiqachuunis jira wajjin innis rafuun jira. Wajjiniin immoo kongumaayyuu dafqa zayitii wajjiniin hin rafina. Kan akkas fuula keessan busheechuu fuula keessan kan balleechuu xalaa garaagaraa akkasumallee bugurii garaagaraa fuula keessan irratti kan isin baasu isa kanadha jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna yeroo hojii madaamii xumurree kutaa keenyatti gallee rafuudhaaf jennu fuula keenya maal gochuu qabna
carqii akka viidiyoo irraa hin daawwattu viidiyootti isinii aansa carqiidhaan fuula keessan fooxaa sanitti saamunaa dibdanii suuta jettanii maaliif fuulli keessan sensitiivii waan ta'eef suuta jettanii isa sanaan ofirraa dhiqxanii wanta fayyadamtanii irraa fuudha qabdu malee dadhabbii sana itti boruun dhiqadda waan akkasii jettanii raftanii fuula keessan hin busheechina yookaan hin balleechina qulqullina fuula keessanii jabeessa eeggadhaa isiniin jechuutii barbaada. Mee akkamitti dhiqannaa kan jedhuuf immoo gara viidiyoo daawwanne. Egaan isinitti argisiisuudhaaf tibeetitti yookiin mana fincaanitti argama iddoo fuulatti dhiqatan jechuudha. Hojiirra oollee yeroo itti dadhabnetti zayitii garagaraa xabbasaa oollee yeroo itti dadhabnetti inni ittiin dhiqannu nama hojiirra oolee hojii madaame jechuudha. Nyaata qopheessee ture. Amma zayitii garagaraa xabbaseen ture fooxaa kana qopheeffadheera. Fooxaan kun bishaan qaba. Isa kana jechuudha. Isa kanarratti fooxaan keenya miidhuu hin danda'u. Isa kanarratti maaliin godha? Saamunaan dhiifama bilbila harka tokko. Saamunaan kun liikusi jedhama. Saamunaa kana asirratti hin diba jechuudha. Asirratti fooxaa kana ergaan bishaan hin laaffiseen booda ittaan diba. Sanaan booda fuula kiyya suuta jedhee nan dhiqadha jechuudha. Nan rigaa. Kana. Akkasumallee funyaan kiyya jala, ija kiyya jala. Zayitiin xabbasaa oole sun nyaanni hojjechaa oole sun narratti maal ta'a wal ga'eeti jira waan ta'eef harka kiyyaan ofirraa dhiqee waan hin balleessineef fooxaa kana fayyadama jechuudha. Yeroo hunda yoo itti fayyadamtan egaan haala kanaatiin guyyaa guyyaatti otoo ta'uu baatee guyyaa tokko darbitanii haala kanaatiin riddanii dhiqattu jechuudha. Fuula keessan suuta immoo akka of hin miinetti yeroo ramadaanaa kana qofa otoo hin taane yeroo kamiyyuu nyaata waan hojjennuuf wantoonni garagaraa waan fuula keenya irratti dhufuuf harka keenya irratti saamunaa goonee otoo argitanii amma isinitti mul'atu xiqqooshii wannaadhaaf malee fooxaan kun baay'ee xuraadha. Maaliif xuriin irraa kaaseera waan ta'eef. Lakin otoo nan harka kiyya irratti immoo saamunaa godhee saamunaadhaan harka kiyya dhiqadha ta'e harki kun irraa hin baasu jechuudha. Kanaaf fooxaa kana fayyadamaa jechuudha. Sanaan booda bishaan akkamii tabbanaa bishaan lasiin bana. Bishaan las jedha jechuudha. Amma immoo bishaan lasiidhaan dhiqadheera. Bishaan las jedheen dhiqadheera fuula kiyya. Amma immoo bishaan sun xiqqoo ho'aadha waan ta'eef gogaa fuula kiyya banee hambisa. Waan ta'eef maaliin godha? Bishaan qorraadhaan inni dhiqadha. Bishaan qorraadhaan gaafa inni dhiqadhe gogaa fuula kiyyaa isa baname sana walitti deebisa waan ta'eef jechuudha. Amma qorraan bana. Qorraadhaan dhiqadhee jira. Amma immoo fuula kiyya kana nan goggosa. Huccuu akkamiitiin goggosa? Ammallee huccuudhuma akkasii. Kuni huccuun kun goggogaadha. Homaan qabu qulqulluudha jechuudha. Fuula kiyya nan. Fuula koo goggoffadheera. Argitanii? Keessattuu warri shamarranii fuula keessan bareedatti eeggachuu qabdu jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaayyuu yoo xurii ofirraa seeraan baasnee hin dhidne xuriin sun maal ta'a gogaa qaama keenya keessa seenee raawwate sanaan booda hin cufamaa buguriin garagaraa nurratti ba'a xalaan garagaraa umurii keenya malee nurratti ba'a fuula keenya nu busheecha jechuudha. Kanaaf fooxaa kana immoo dirqama fooxaa kana ta'uu qabu hin jira gabaarraa kan bitamu ani garuu gabaarraa kan bitamu sana otoo hin taane fooxaadhuma mana keessatti fooxaa sensitiivii taate haphii kan taate nan fayyadama jechuudha fuula kiyya malee harkatti saamunaa dibadhee inni qadhu maaliif hin baasu waan ta'eef homaa naaf hin godhu waan ta'eef otoo
amma fuula kiyya kana saamunaadhaan dura dhiqadhe harka deebi'ee fuuxaadhaan dhiqadhe xuriin narraa ba'a. Xuriin na fuula keenyarra hin jiru isinitti fakkaata malee mee tokkoon keessan fuuxaa sanaan deemaatii akkas godhaa dhiqadhaa fuula keessanirraa xurii yaa'u in argitu jechuudha. Funyaan keessan jala hidhii keessan yeroo hunda hidhii keessan buruushillee yeroo gootan yeroo hunda hidhii keessan seeraatiin dhiqadhaa. Dhugaan isiniin jala. Kanaaf meekaappii garaagaraa fayyadamuu isin barbaachisu. Qulqullina ofii haala salphaa ta'een eeggachuu ni dandeessu. Keessattuu wanti viidiyoo kana na waraabsise Ramadaana kana keessa obboleewwan keenya baay'een keessan nyaata hojjettanii dadhabdanii hin raftu. Fuulli keessan isin bada. Fuula keessan eeggadhaa isin jechuu barbaada. Egaan daawwattoota koo viidiyoo akkuma daawwattanidha. Haala kanaan dhiqannee goggoofanne jechuudha. Sana booda hoo maal goona kan jedhuufi kireemii garaagaraa warri fayyadamtan fayyadamuu dandeessu. Ani garuu kanaan fayyadamu vaaziliinidha. Yeroo hundumaayyuu vaaziliiniin fayyadama jechuudha. Waa biraa hin fayyadamu. Sababni ani isa fayyadamuuf biyya keessatti waan argadhuuf. Waan biyya keessatti argamu malee waan biyya keessatti hin argamne kongumaayyuu hin fayyadamina. Maaliif jedha gaafa biyya galtan wanta asitti fayyadamtan san achitti gabaarraa yoo dhabdan fuulli keessan yookaan nafti keessan isin baduu danda'a. Kanaafuu wanta biyya keessa jiru fayyadama. Maaliif biyya kanatti naftan waan ta'eef gaafa biyya galtan immoo isa yoo dhabdan maal taatu fuulli keessan yookiin qaamni keessan isin baduu danda'a waan barate sana waan ta'eef. Kanaaf waan biyya keessa hin jirre biyya ormaatitti of hin barsiisina. Hanga isinii danda'ame wanta biyya keessa jiru otoo fayyadamtanii gaariidha. Maaliif jennaan hin beektu gara biyya keenyatti yoo gallee aduutu jira. Waa baay'eetu jira, ala keessa deemutu jira. Kanneen illee of barsiisa. Keessattuu namoonni ala hojjetan. Ala yoon jedhu fooqirra kan hin taane manni keessan gara gadii kan ta'e aduutti ba'aa. Waan akkasii aduu keessa deemaa, aduu keessa hojjedhaa. Gizee gibbii xaraddan waan akkasii sobaatii aduu keessa tura. Yoo madaamiin keessan illee isin tutte qilleensa fudhachiisaa qaama keessan. Manatti ashagamtanii hin taa'ina. Maaliif boru ni miidhamtu waan ta'eef. Arra diimattanii boroo yoo gurraachiftanii immoo xiqqoo ishii namatti dhagahama waan ta'eef kanaaf fuula keessan sirriitti eeggadhaa isin jechuu barbaada. Isa kana immoo akkanaan isiniif hin himne ijoollee baay'een na gaafatanii wanta itti fayyadamanii irraa bu'aa argataniif buguriin garaagaraa isinirratti gurraacha illee haala salphaadhaan isinirraa baasuu danda'a. Kanaafuu itti fayyadamaa bu'aa argattan immoo koomentii jalatti naa barreessaa. Hedduu isin jaaladha, hedduun isin kabaja. Galatooma ulfaadhaa horaa bulaa diimanaa.